Waaqayyo sirra deebiidhaan isiniif haa baay'atu. Yeroo ammaa kana akka xiyyaara keessa seenee jira jechuudha. Akka carraa galgala jechuudha kan deemaa jiru. Carraan kun carraa hin argamnedha. Baay'een keessan gara biyya keessanii galuu kan sodaattan, haala biyyaa ilaaltanii gara biyya keessaniitti galuudhaaf kan yaaddoftan hundumti keessanii gara biyya keessanii galuu hin yaadda'inaa. Du'aniyyuu biyya ofii irratti bareeda jechuudha. Awwaalcha qaba miti hiree waan baay'ee boo'ichi jira, awwaalchi jira. Firriyyuu sababii keenya walitti yaa'ee wal hubannoo jedha. Hinduun immoo hin jiraanne jechuudha. Kanaaf warri biyya keessanitti galuudhaaf sodaattanii yaaddoftan hundumti keessanii gara biyya keessanii galuudhaaf gammachuudhaan fudhadhaa malee carraan kun ammoo isinii dhufu yaadda'inaa, hin sodaatinaa, haala biyyaa ilaaltanii jechuudha. Kana fakkaan akka Saawudii keessatti akkuma argitanii amma faayidan jira waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo haa galatoomu. Kanaaf ergaan ani keessatti viidiyoo kana isinii waraabu jaalladhe. Obboloonni osoo hin jaallatiin kontiraata fa'aa dabalatan jirtu. Odoo galuu barbaaddanuu haala biyyaa ilaaltanii kan galuu jibbitanii biyya keessanitti galuu yaadda'inaa. Waaqayyo isin jiraachisa. Yaaddofnu isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Kanarra geeraa isiniin jechuufani. Egaa akka warra garrummuun deebi'ee abdii amantiin qaba. Biyyi keenya maal gisee biyyatti galle onlaayinii irraa akka hin galle maaltu nu daangessa? Maaltu nu dhorka? Obboloonni baay'een gisee bakka waan hin galle wayii waan firuma bakka gargar fagaannu wayiitti kan isinitti dhaga'ame. Obboloonni isinitti fakkaatina wal argina akkuma ammaa kanatti wajjiniin taphannaa. Wanti nu daangessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Egaa obboloota koo yeroo ammaa kana immoo lafa itti shaanxaa fudhannuudha jechuudha kan deemaa jirru. Eessa jira shaanxaan kiyyaa? Dhufaa jira. Iddoo kanatti jechuudha kanan eegu warri faanuun hin galtu sobdeettan afacha. Maduun achi dhaabadhe natti dhiyaata. Hin galtuu sobdii minaamina naan hin jenne. Sobduudha gootan maal ijoollee kun? Isin asuma taa'anii galee kan amma shiroo nyaadha. Ani shiroo nyaadha, kaayii nyaadha, shummoo nyaadha. Asuma ta'a roozii nyaadha isin. Bara Waaqayyo akkatti bara namaa fidu argitanii. Egaa obboloota koo carraadha. Tokko dhufeera. Kanumaatti ijoon tokko kanuma sirriidha. Tokko immoo isheetti naala hambisanii. Egaa obboloonni faanuun sobdaa hin galtuu naan jettan. Kinoo ka dhugaa keechan qurxii keechan bara. Qurxii keechan bara taasisin jechuun jaalladha. Omaa isin gochuun danda'u waan ta'eef warri natti gadditan baay'ee dhiifama naa godha adaraa baay'ee tokko dhiifama. Tolee obboloota koo kun okaan magaraa jaalallee kiyya wajjiniin galaa jirra. Egaa ammaan booda abbaa manaa kiyya naa ta'a malee jaalallee naa ta'a jechuudha. Kanaaf galaala akkanatti kan makiina qabu yoo jaalattanii akkatti takkaan dhufee takkaan isin fudhatee galaa. Kanaaf kan makiina hin qabne hin jaallatina. Maal biyya Arabaatti waggaa meeqa laala argitanii akkatti rooba xaragu laala. Itoophiyaa rooba jira. Roobni isinitti mul'ata. Sibiintuun jiidhaadha jechuudha lafti karaani. Kanaaf kan makiina qabu yoo jaallanne akkanatti dhufee nu fudhatee galaa. Ganaa asitti biyya Arabaatitti gatii meeqa kaffallee immoo deebinee amma gisee hiyyeessaa heerumnuuf makiina fuumee maaltu nutti dhaga'ama obboloota koo. Hiyyummaa dheensa biyyaa dhufne miti. Kanaafuu hiyyummaa balaaleffachuu qabna ammayyoo jechuudha. Hiyyummaa balaaleffachuudhaanii. Dubbii ammaa sammaa jettee moo irra deebii? Hiyyummaa balaaleffachuuf ana na jaallattee? Dadhabbii biyya Arabaa natti baafachuuf ana na jaallattee? Waan makiina qabuuf ana na jaallattee? Maal jechaa jirta ijoolleedhaan? Maal gorsaa jirta ijoollee? Meenatti
Natti min jedhe maanni wanta haasa'aa jirtu kun. Kanaaf kana siniin jechuun jaalladha obboloota koo. Naa galatooma guddaa isaanii bakka Itoophiyaa kiyya keessa tanan shiroo kiyya nyaadhaa. Marqaa kiyya qincee kiyya bulluqaa cuuqqoo qooccoo kitifoo waan meeqatu jira. Jugud nama garramaa ijoollee. Sanummaa afaan guuttee nama biratti jettaa. Tokkosumayyuu namaaf kabaja laachuu si bira hin jiru. Yoo dinte sumattan karaa qixxeetti lafa si kaa'ee si bira deema. Maal isheetun? Jugud. Karaa qixxee dhiiste. Halkan qixxeedha sun lafa na goote. Amma saba koo lammii koo qomoo koo bira hin jira. Maal sodaadha? Kun uffadde hin galu. Foqoo kee mana hin gahu. Faayidaan siyyaaraa koo kan faayidaan makiina jechuu kooti. Ariifatanii bira gahuuf malee alatti hafuudhaaf sitti fakkaata. Kanaafiyyuu yoo oofte oofi. Yoo oofuu baatte immoo homaa tokko na fuudhee deema.